Akkam jirtan maatii baruuti har'a viidiyoo barattoota kutaa 12ffaa qophii qormaata intiraansii irra jirtanii viidiyoo fuul gaarii ta'e adeemsa waggaa guutuu qabxii 500 ol fiduuf hordofuu qabdan waliin ilaalla. Viidiyoo kanattis qormaanni intiraansii akkamitti akka qophaa'u, kutaa kam irraa caalaa akka dhufu, sadarkaa qormaanni itti qophaa'u, maalirraa fayyadamtanii dubbisuu akka qabdanii fi viidiyoo tuutoraalee akkamitti bifa bu'aa qabuun fayyadamuu akka dandeessan waliin ilaalla. Kanaafuu hanga dhumaatti na waliin tura. Erga barattoota qophii keessan caalatti salphaa fi bu'aa qabeessa gochuuf miseensa sekereet akka taatan singorsa yeroo miseensa isaanii taatanis wantoota argattan tokkoffaarratti viidiyoo kutaa 9 kaasee hamma 12ffaa gosa barnootaa hunda naachuraalii fi sooshaaliidhaan egzaam beesd ta'e ni argattu. Lammaffaarratti gaafilee qormaataa intiraansii bara 2003 irraa kaasee hamma 2018tti ba'an ibsa isaanii barreeffamaan fi viidiyoodhaan hojjetamanii ni argattu. Sadaffaarratti prii intiraansi egzaam yeroo 10 qormaata dura ni qoramtu. Arfaffaarratti Real Exam Simulation websaayitiidhaan qophaa'ee bifa qormaata dhugaa fakkaatuun ni qoramtu. Shanaffaarratti weekly test fi qormaata pilot examii hunda isaanii ibsa guutuu waliin dabalataanis torbaffaa irratti kitaaba hunda exam based short note ni argattu. Miseensa isaanii ta'uufis aappii The Secret jedhu bilbila keessan irratti Play Store irraa buufachuun fayyadamuu dandeessu. Haala galmee isaa viidiyoo gabaabaa aappii irratti ni argattu. Odeeffannoo dabalataa liinkii viidiyoo koomentii jalatti isiniif teechise tuquun daawwachuu dandeessu. How to the exam is prepared yookaan qormaanni haala itti qophaa'u yoo ilaalu tokkoffaa irratti competency based yookaan unity objective irratti hundaa'a. Unity objective yeroo jennu kitaaba ofii isaati unity jalqabaa yookaan mata duree jalqabaa irratti at the end of this unit or topic will be able to jedhee ni teechisa. Kanaafuu sinillee dubbisuu keessaniin dura maal beekuu qabaa kan jedhu dura beektanii dubbisuu qabdani. Erga dubbistanii xumurtanii booda bifa active recall method fayyadamtanii objective keessan galmaan gahuu keessan beekuu qabdani. Active recall method jechuun waan dubbistan sana ofiif mala ibsuuti. Lammaffaa irratti immoo eksperimentii of keessaa hammachuu danda'a. Irra caalaa barnoota baayoloojii fi keemistirii irratti gaafilee eksperimentii waliin wal qabatan ni qophaa'u. Kanaaf immoo isin eksperimentii objektiivii keessan keessatti isiniif eerame hojjechuu qabdani. Eksperimentii tokko yeroo hojjetan adeemsa deemuu qabdan yoo ilaallu tokkoffaa irratti kaayyoo isaa, maateriyaala, steeppii isaa fi eksperimentii booda riizaaltii argattan beekuu qabdani. Kanaafuu qormaanni intiransii objektiivii yuunitii keessan irratti bu'uureffachuun qophaa'a. Itti aansuudhaan immoo distribution of casing based of by grade yoo ilaallu immoo gaafilee intiransii hedduminaan kutaa 11ffaa fi 12ffaa irraa yoo bahan parsantaadhaan 60 hamma 70 yoo ta'an lower class yookaan kutaa 9 fi 10 irraa immoo parsantii 30 hamma 40 qabaachuu danda'a. Question standard isaanii yoo ilaallu immoo parsantaa 30 kan ta'u gaafilee salphaa yoo ta'an kanneen definitionii fi gaafilee kallattii jiran keessaa hammachuu danda'a. Parsantaa 50 kan ta'an immoo medium yookaan giddu galeessa isaanis gaafilee konseptii hubachuun deebiftan. Parsantaa 20 kan ta'an immoo difficult question warreen ta'anii fi sadarkaa high level fi qophii guddaa isaan deebisuuf isin barbaachisudha. Study resource keessan yoo ilaallu immoo inni duraa fi fayyadamuu qabdan kitaaba keessani. Dabalataanis bakka isinitti ulfaate reference bookii fayyadamuu dandeessu. Tutorial viidiyoo ilaalchisee immoo unity yookaan mata duree isiniif hin galle yeroo jalqaba viidiyoo ilaalaa barachuu dandeessu. Sana booda garuu ofii keessanii deebistanii dubbisuun sinirraa eegama. Hanga ammaatti haala qormaata itti qophooftan ilaalleerra. Ganna kana haala kamiin akka qo'achuu qabdan waliin ilaalla. Gara haala qo'annaatti seenuun keenyan dura gaafilee lama of gaafachuu qabdu. Gaafiin kun istiraateejii dubbisuu kee guutummaatti murteessa. Gaafiin jalqabaa qormaata intiransii irratti qabxii meeqa galmeessuu barbaadda? Kun gaafii salphaa fakkaachuu danda'a garuu baay'ee murteessaadha. Sababni isaas yeroo fi enerjii sanaaf baastu murteessa. Fakkeenyaaf yoo kaayyoon kee qormaata darbuu qofa ta'e dhimaatii muraasa sirraa eegama. Garuu yoo qabxii olaanaa fakkeenyaaf 500 ol galmeessuun iskoolaarii argachuu yookaan yuunivarsiitii filatamaa seenuu barbaadde yeroo humna fi hojii caalaa gochuu qabda. Gaafiin lammaffaa immoo ji'oota lamaan kana keessatti yeroo kee akkamitti fayyadamuuf yaadde? Dhugaa dubbachuuf yeroo ammaa wantoota xiyyeeffannoo kee irra si hambisan baay'eetu jiru. Miidiyaa hawaasaa, bashannana fi wantoota yeroo kee fixan hedduu si mudachuu danda'u. Kanaaf yoo qabxii guddaa barbaadde ji'oota lamaan kana keessa wantoota hin barbaachifne irraa hamma danda'ameen of qusadhu. Attentionii fi enerjii kee guutuu gara barnootatti deebisi. Ji'oonni kun yeroo deebi'anii hin dhufnedha. Amma gaafii guddaa ni ka'a. Maal irraa jalqabee dubbisuu qaba? Barattoonni baay'een yeroo ganna kana kutaa 9 fi 10 guutuu irra deebi'anii xumuruuf karoorfatu. Yaadni kun gaarii fakkaata garuu akka ilaalcha kiyyaatti istiraateejiin kun yeroo hunda filatamaa miti. Maaliif? Sababni isaa yeroo dheeraa waan fudhatuuf yeroo qormaanni dhiyaatu wantoota jalqaba dubbifte hedduu dagachuu ni dandeessa. Kanaaf ani waan isin gorsu tokko qaba. Jalqaba irratti kutaa 11ffaa irratti xiyyeeffadha. Sababni isaas qabiyyee fi gaafileen intiransii hedduun kutaa 11ffaa keessa ni bahu. Kana malees mata
mata duree kutaa 9 fi 10 keessaa baay'een isaanii kutaa 11ffaa keessatti irra deebi'anii ni ibsamu. Kana jechuun yeroo kutaa 11ffaa dubbistan yeroo wal fakkaatan yaadota kutaa 9 fi 10 hedduu irra deebi'aa jirtan jechuudha. Waggaa kanattillee isa dubbisaa fi barachaa waan dabarsitaniif yaadachuuf siinis salphata. Kanaaf ji'oota lamaan kana keessatti kutaa 11ffaa guutummaatti sirriitti hubadhaa. Dubbisuu qofa osoo hin taane hanga maastar gootanitti irra deebi'aatti dubbisaa. Kun qabxii olaanaa fiduuf bu'uura cimaadha. Erga kana xumurtanii booda yuunitii muraasa kutaa 9 fi 10 keessatti qofa argaman kan kutaa 11ffaa fi 12ffaa keessatti hin deebi'amne isaan baay'ee waan hin taaneef ji'a jalqabaa fulbaana keessatti xumuruu ni dandeessu. Yeroo barnoonni mana barumsaa jalqabamu immoo baay'een keessan yeroo kana akka gannaatti bilisa hin qabaattan hoomworkii, asaayimentii, kwiizii fi hojiiwwan garaagaraan biizii ta'uu dandeessu. Kanaaf ani isin gorsu yeroo ganna kana keessatti bu'uura keessan ijaarrachuu qabdu. Yeroo barnoonni jalqabamu immoo kitaabota kutaa 12ffaa barsaa keessa waliin hordofuun dubbisuudha. Gaafilee intiraansii waggoota darban hojjechuu ta'a. Kun yeroo keessan sirriitti fayyadamuu qofa osoo hin taane qormaata dhugaa dura of qopheessuu keessan baay'ee sin gargaara. Akkasumas gaafilee intiraansii waggoota darban hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Maatii baratuu wanti tokko isinitti himaa akka isin qormaata intiransii irratti qabxii guddaa fiddan gargaaruuf chaanaalii telegiraamii haaraa banneerra. Chaanaalii telegiraam baratuu irratti qormaata intiransii kan waggoota darbee hunda bifa PDF'tiin ni argattu. Akkasumas gaaffii deebii qo'annoof gargaaran guyyaa guyyaan ni lakkisna. Liinkii isaa diskiripshinii viidiyoo kana jalatti yookaan koomentii jalqabaa irratti ni argattu. Amma machoon godha waliin haa qo'an. Chaanaaliin kunis baratuu milkaa'ina keessaniif gargaarsa xiqqoos ta'u waan isiniif gochuu danda'u sabskiraayib gochuun miseensa ta'uu keessan dagatina. Oolmaa gaarii dagaatti.